Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Hojiin tajaajila tola ooltummaa hojii fi waqtii yeroon filanne ta'uu qaba jedhan kutaaleen hawaasa garaagaraa. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waqtii gannaa kana daandiiwwan sababa roobaan ciccituudhaan imaltoonni rakkoo adda addaaf saaxilamanii jiran jedhamee jira. Hongee fi jijjiiramaa qilleensaa biyyattii mudate irraa dandamachuuf biqiltuu dhaabuun gahee olaanaa qaba jedhu ogeeyyonni. Oduu kennaa ibaatiin barattoonni fayyaa Naayijeeriyaa butamanii turan gadhiifamanii jiru. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Hojiin tajaajila tola ooltummaa hojii fi waqtii yeroon filanne ta'uu qaba jedhan kutaaleen hawaasa garaagaraa. Hojiin kun waqtii filachuu baatullee yeroo gannaa bal'inaan kan adeemsifamu ta'uu simanii jiru. Dabalata isaa kittaan nutti isiniif dhiyeessa. Hojiin tajaajila tola ooltummaa hojiiwwan waqtii yeroo hin filanne ta'uu qaba jedhan kutaaleen hawaasa garaagaraa. Hojiin kun waqtii filachuu baatullee yeroo gannaa bal'inaan kan adeemsifamu ta'uu himanii jiru. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti namoota dhuunfaa fi gareen hojii tola ooltummaan kun hojjetaa jira. Oromiyaa godinaalee aanota adda addaa keessatti namoonni dhuunfaa fi gareen hojiin tola ooltummaa kun hojjetamaa jira. Hojiin tola ooltummaa bifa adda addaan ganna kana bakkoota adda addaatti namoota dhuunfaa fi gareen hojjetamaa jira. Barattoota bara barnootaa itti aanuudhaaf qopheessuuf jechaas barruuleen qalamaa fi uffata seera mana barumsaa gumaachuutti argamu. Ogeeyyiin fayyaa hojii idilee isaanii cinaatti tajaajila yaala fayyaa bilisaan kennuu irratti argamu. Barattoonni yuunivarsiitii barachaa turan boqonnaadhaaf gara maatii isaanitti deebi'an barattoota sadarkaa gadii jiraniif barnoota dabalataa kennuu irratti argamu. Dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa tokko tokkos kanneen humna hin qabne deeggarsa maallaqaa mana jireenyaa ijaaruu fi akkasuma carraalee hojii uumaniif irratti hojjechaa jiru. Addatti uummanni sababa rakkoo nageenyaan qeesaan irraa buqqa'e daa'imman haadhaa fi abbaa malee hafan maanguddoon humna hin qabnee fi deeggarsa namaa eeggatan akka deeggaramaniif waamicha namni hunduu gara tajaajila tola ooltummaa kanaatti akka dabalamu taasisanii jiru. Kana malees godinaalee Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti tajaajila tola ooltummaa kanaan namoota harka qalleeyyii deeggarsa barbaadan muraasaaf deeggarsi birrii 92,000 taasifameefii jira. Dhimma tajaajila tola ooltummaa ilaalchisuun namoonni OFM'dhaaf yaada isaanii kennan tajaajila hojii tola ooltummaa addaa wal gargaarsaa kan cimsuu fi namoota kallattii adda addaan rakkoowwan garaagaraa keessa jiran kan deeggaruudhaas jedhanii jiru. Hojiin tajaajila tola ooltummaa hojii waqtiiwwan yeroo hin filanne ta'uusaas akka qabu ibsanii jiru. Keessattuu yeroo uummanni wal waraansaan qaala'insa jireenyaa weerara dhibeewwanii fi rakkoowwan birootiif dararamaa jiru kanaatti rakkoon uummata kanaa salphaatti tajaajila tola ooltummaa cimaa akka qabu dubbatanii jiru. Oromiyaa bakkoota hedduutti manneen barnootaa cufamuun daa'imman barnoota malee waggoota 3 fi 4 turan deeggarsa yoo hin arganne nagaadhaan yoo hin jiraanne carraan barnootaa argachuu isaanis dhiphaadha jechuun sochii deeggarsa taasifamu waan jajjabeeffamu ta'us himanii jiru. Labsiin tajaajila lammummaa adoolessa 8 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bahee erga hojiirra oolee asittis hojii raawwii tola ooltummaa hedduu bifa adda addaan hojjetamaa jiraachuu ragaaleen mul'isanii jiru. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waqtii gannaa kana daandiiwwan sababa roobaan ciccituudhaan imaltoonni rakkoo adda addaaf saaxilamanii jiran jedhamee jira. Godina Shawaa Lixaa daandiiwwan aanaa tokkee kuttaa'ee magaalaa Godarirraa ka'ee dirreen cinni jibbaataa godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaamaa wal qunnamsiisuun konkolaataa fi imaltoota rakkisaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waqtii gannaa kana daandiiwwan sababa roobaan ciccituun imaltoota rakkoowwan adda addaaf saaxilaa jira jedhame. Godina Shawaa Lixaatti daandiin aanaa tokkee kuttaa'ee magaalaa Godarirraa
irraa ka'ee dirreen Cinnii Jibaatiin godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaan wal qunnamsiisu konkolaataa fi imaltoota rakkisaa jiraachuu himu maddeen OFM. Akkasumas daandiin godinuma Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Gincii irraa ka'uun gara aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis geessu rakkoo wal fakkaataa qabaachuu himu jiraattonni. Daandiin godina Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Gincii irraa ka'ee aanaa Jalduu magaalota Goojjoo Shukutee hanga aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis geessu imaltoota dabalatee konkolaataa uummataa sarara kanarra hojjetaniif rakkoo guddaa ta'eera jedhame. Daandiin kun mootummaa federaalaatiin kontiraata kennamee hojiin isaa erga eegalamee waggoota lakkoofsisullee sababa xiyyeeffannoo dhabuun yeroo jedhame keessatti hin xumuramne jedhu jiraattonni. Daandiin kun magaalaa Gincii kaasee hanga aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisitti kiiloomeetira 110 ta'a jedhame. Sochii hawaasummaa fi diinagdee uummata aanaalee Gindabarat, Abuuna Gindabaratii fi Jalduutti gufuu ta'aa jira jedhan. Uummanni aanota kanneenii gara gabaa giddu galeessaa magaalaa Ginciis ta'ee Finfinneetti oomisha isaa dhiyeessu akkasumas bitachuuf rakkachaa jiraachuu hime jiraattonni OFM dubbise. Sababa rakkoo daandii kanaan waggoota dura balaa konkolaataa naannoo bosona Cillimmoo fi Gaaleessaa gidduutti mudatee lubbuun namoota hedduus darbeera jedhu jiraattonni. Haaluma wal fakkaatuun daandiin godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Guudarirraa dirreen Cinnii Jibaat keessa qaxxaamuruun godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa wal qunnamsiisu rakkoo wal fakkaataatiin imaltoonni rakkataa jiraachuu OFM odeeffate. Daandiin kun ni hojjetama erga jedhamee waggoonni 4 lakkaa'amanis rakkoon daandii kanaa ammallee furmaata kan hin argatin ta'uu jiraattonni himaniiru. Jiraattonni aanota daandiin kun wal qunnamsiisu bakka tokko bakka biraatti sochii taasisuuf rakkoon geejjibaa jiraachuu himaniiru. Rakkoowwan daandii kunneen hawaasni sochii idilee isaa akka hin taasifne dhukkubsataanii fi deessuun mana yaalaa argachuun akka yaala fayyaa hin arganneef sababa ta'ee waan jiruuf qaamonni dhimmi ilaallatu furmaataa fi xiyyeeffannoo akka itti kennan gaafataniiru. Hongee fi jijjiiramaa qilleensaa biyyattii mudate irraa dandamachuuf biqiltuu dhaabuun gahee olaanaa qaba jedhu ogeeyyonni. Biqiltuu dhaabuu qofa otoo hin taane kan dhaabame kunuunsuun dhimma murteessaa itti xiyyeeffatamuu qabu akka ta'es ibsanii jiru. Guutuu isaa Awwal Kurkuraa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Hongee fi jijjiirama qilleensaa biyyattii mudate dandamachuudhaaf biqiltuu dhaabuun gahee olaanaa qaba jedha ogeeyyiin. Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kan dhaabame kunuunsuun dhimma murteessaa fi itti xiyyeeffatamuu qabu akka ta'e ibsan. Ogeeyyiin dhimma bosonaa fi biqiltuu qoratan OFM dubbisee duulli biqiltuu dhaabuu biyyattiin hojjetaa jirtu kaka'umsa gaarii ta'uu himaniiti jiru. Baroottan hedduun dura harka hedduun lafa biyyattiin bosonaan uwwifamee akka ture eeran adeemsa keessa bosona sun mancaafamee lafti qullatti hafe jiran. Lafti qullatti hafuu hordofee hongee fi jijjiiramni qilleensaa biyyattiin gaaga'ama olaanaaf saaxilaa jiraachuu himan. Rakkoo kana furuudhaaf bosona mancaafamee deebisanii guddisuun akka barbaachisu kan eeran ogeeyyiin kana keessatti inni bu'uura biqiltuu dhaabuudha jedhan. Biqiltuu dhaabuun bosona mancaafame bakkatti deebisuu fi bu'uura ta'us biqiltuu dhaabame immoo kunuunsuu fi eegumsa taasisuun guddisuun akka murteessaa ta'e ibsan. Erga waggoottan muraasaa asitti duulli biqiltuu dhaabuun ni mul'ata kan jedhe ogeeyyiin biqiltuu dhaabame garuu yeroon kunuunfamu hin mul'atu jedhan. Sababa kanaan harki hedduun isaa buna dandamachuu dhabuun beelladoota nyaatamuu fi sababoota birootiin osoo hin guddatin bada jedhan. Rakkoo kunuunsa biqiltuu irratti mul'atu kana maqsuudhaaf mootummaan qaama addaatiin biqiltuuwwan dhaabaman kunuunsuu irratti hojjechuus gurmeessus akka qabu hubachiisan. Hawaasni dhimma kunuunsa biqiltuu kana irratti abbummaan hojjechuu qaba jedha ogeeyyiin. Dhimmi kunuunsa biqiltuu mootummaa qofaaf kan dhiifamu akka hin taane ibsan. Hawaasni biqiltuuwwan naannoo isaatti dhaabame kunuunsuu fi eegumsa taasisuufiin dursa hawaasichumaaf fayyadamaa akka taasisu dubbatan. Oduu kennaa ibaatiin barattoonni fayyaa Naayijeeriyaa butamanii turan gadhiifamanii jiru. Poolisiin Naayijeeriyaa barattoota fayyaa 20 hagayyaa 15 bara 2024 kutaa giddu galeessaa Beenuu keessatti butamanii turan gadhiifamuu isaanii mirkaneessee jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Barattoonni fayyaa Naayijeeriyaa butamanii turan gadhiifamuu poolisiin nageenya Naayijeeriyaa barattoota fayyaa 20 hagayyaa 15 bara 2024 kutaa giddu galeessaa Beenuu keessaa butamanii turan gadhiifamuu isaanii mirkaneesse. Dubbiimaan poolisii Olumuyiwaa Ajoobiin akka jedhanitti barattoonni kunniin tattaaffii walta'iinsa dhaabbilee nageenya namummaa naannoo sanaa fi waajjiraalee gorsa nageenya biyyaalessaa taasisaniin baraaramanii barattoonni yuunivarsiitii Maayuduguurii fi Joosii irraa ta'an kunniin walgahii waggaa waggaadhaan kibbaa bahaa bulchiinsa Eenugaatti gaggeeffamuu irratti hirmaachuudhaan osoo imalaa jiranii ture kan butaman
argaman jedhee jira. Hoogganaan poolisii biyyattii Kaayodee Eegdotoo Bookuun torban darbe keessa gareewwan poolisii addaa helikoophtaraa diroonii fi konkolaataa tooftaalee fayyadamuudhaan barbaachisan barattoota kanneen akka cimsaniif ajajanii turani. Waldaan barattoota wallaansa fayyaa Naayijeeriyaa barattoonni kunniin heeksisuudhaafis maallaqni akka gaafatame ibsamee jira. Namoonni barattoota kanneen butan kunneenis hanga sanbata darbeetti yoo maallaqni kaffalamuu baate barattoota tokko tokko ajjeesuu akka jalqaban doorsisaa turu jedhan miidiyaaleen biyyaalessaa kunniin. Olumuyiwaan akka jedhanitti osoo maallaqni uummataa hin kaffalamin gadhiifamaniiru dhugaatti tooftaa fi ogummaadhaan baraaramanii jirus jedha. Opereeshiniin barattootaa kunniin baraaruudhaaf taasifame keessatti kan to'annoo jala oolfame yookaan immoo miidhaan qaqqabe jiraachuu isaa ifaa mitis jedhani. Olumuyiwaan waa'ee opereeshinii kanarrattis bal'inaan akka ibsan waadaa galanii jiru. Wombadeewwan hidhatanii fi miidiyaaleen biyya keessaa baandaa jedhaman kunniin kutaalee kaaba Naayijeeriyaa keessatti bakka bosona eegumsa taasifamuudhaaf cimaa ta'e keessatti buufata maallaqa argachuudhaaf namoota ukkaamsuun butamuu raawwataa jiras jedhee jira. Mootummaan federaalaa gareewwan yakkamtoota akkasii kanaas shororkeessitoota jedhee moggaasuudhaan bara 2022tti kafaltiin maallaqa isaan namoota butaman gadhiisuudhaaf gaafatan akka hin kaffalamne dhorkee ture. Haa ta'u malee yakki kun ammallee itti fufee jiras jedhani. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.